Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu addunyaarra kan jirtan namooti gooftaatti amantan isin amanne hundi keessan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko har'aa wajjiniin barannaa. Kutaa sanan dubbisaa mata duree akka jedhamtu walii wajjin ilaallaa. Murtoo dogoggoraatii fi bu'aasaa waan jedhu walii wajjin ilaallaa. Barsiisaa kana waldaa koratti barsiiseera. Baay'ee dhoksaa tokkotu as macaafa kana keessaa naa galee macaafa Yoonaas keessaa raajii Yoonaas keessaa isa jira kutaa tokko dubbiseeni itti fufneetu ergaa macaafa kana keessa jiru ilaallaa. Murtoon dogoggoraa jiraannaan bu'aan isaas dogoggora ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoon dubbisa boqonnaa macaafa raajii Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko keenya dubbisa amma sadiitti. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akka jedhu. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amitaayi dhufee ka'ii gara Nanawwee mandara guddittii dhaqii hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarsheeshitti baqachuudhaaf ka'ee mandara Yoophiitti gadi bu'ee markaba Tarsheesh dhaqu yaabbatee inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatiisaa fudhatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarseesitti sokkuudhaaf hillixee jedha. Kutaan kun beekamaadha. Kutaa hundi keenya beennu sagalee Waaqayyoo irraa yeroo hundumaa lallabnee nus lallabamnee agarreedha. Garuu Waaqayyotu ergaa ergata Yoonaasiin maal godhe jedheeni biyya Nanawwee biyya guddittii jedhe Waaqayyo. Nanawween biyya guddoodha, biyya beekamtuudha, qaroomtuudha, horii qabdi, namoota qabdi, waan hundumaa qabdi guddittii jedhe Waaqayyo waan ta'eef. Biyya kana dhaqiitii jalalli isaanii waan baay'ateef dhaqiitii itti labsi. Qalbii diddirannaa itti labsi. Deebi'aa jedhii itti miidhee gaafannee ergutu inni achi dhaquu dhiiseetu markaba Tarsheesh barbaachaa gara Yoopheetti gadi bu'eedha. Yoonaas wanti inni kana godheefi boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jira. Ilaa akka jedha. Yoonaas waa'ee kanaaf baay'ee dallanee aaree hin boba'es Waaqayyos inni Waaqayyoon hin kadhate maaloo yaa Gooftaa ituun biyya kootii hin ba'in inni an sodaadhe isuma kana mitire ati Waaqayyo raara qabeessa waa qabeessasii aarettis hojjetaa gaarummaan kees baay'eedha waan ta'ama fiduuf jette sin dhiiftaa an kana beekeen harka si dursee Tarsheetti sokkee jedhe. Kan inni Yoonaas dhiisee fi yoon dhaqee dheekkame ati hin dhiiftaafi araaraa bariifattaa dheekkamsaaf suuta jettaa. Kanaaf Yoonaas wal Nanawwee kan dhaquu didee fi tokko saba Nanawwee sana yoo dhaqee itti mee Waaqayyo hin dhiisaaf waan ta'eef maqaasaa jalaa dhokota kanaaf kan inni baqate. Dhaggeeffadhaa kana. Raajiidhaa dhaqee itti mee raawwate yoo isaan deebi'an gammaduun kan irra jiru kan inni akka inni gammanne isa godhe maaluudha? Tokko beekamuu barbaada. Namichi lallabaa beekamaadha waan ta'eef. Lallabaa baay'ee beekamaadha. Akka Yoonaas kanaaf akka Yohaannis cuuphaadhaan namni baay'ee lallabu hin jiru. Hamma lallabi isaanii dhaqee beeta mangistitti bu'uutti lallabu. Lallabanni guyyaa 3 lallabeen mootii naasisee uffata irraa baasiseera. Beektotaan jilbeenfachiiseera. Even horiin akka isaan bishaan hin dhumne akka isaan jabbiin eengada dhalatte kaleessa dhalatte akkasiin irra manoonni gochiiseera. Lallabii Yoonaas lallabii. Kanaaf baay'ee feemosii.
lallabisa. Amma lallabumti zarii Yoonaas hin jiru lafa kanarra amma. Namooti lallaban garuu jiru. Baay'ee lallaba. Beekamaadha. Kanaaf dhaqee nanawweetti mee nanawwee hin galagalti jedheeni an gaafa achiis deebi'u isaa atoo tararamtaa. Kanachuma an gidduutti amma qabadaadha. Maqaasaa eeggachuuf jechatu yaada Waaqayyoo kana dhaquu dide. Maqaasaa eeggachuuf. Akkamitti gaafa namni fayyu hin gammadu. Akkamitti gaafa namni deebi'u hin gammadu. Akkamitti gaafa namni fayyu hin gammadu. Akkamitti gaafa biyyi ooltu hin gammadu. Kanaafan dhiise. Ni tokkoffaan maqaasaa eeggata. Ulfina isaa eeggata. Waan isin dhibu seenaa macaafaa keessatti qisaasamni guddaan, kufaatii guddaan seexanaa jalqabe, namoota jalqaba uumanii jalqabe, addunyaa kanarratti kufaatiin dhufe sababii namoota of tuultotaati. Namooti gaafa of tuulanii yaada Waaqayyoo irraa Waaqayyo immoo warra of tuulan hin ciigaa waan ta'eef. Seexanni of tuuleeti kan inni bara baraan Waaqayyo hojii wal dhabee darbatame. Namoonni Eden Genet keessa kaa'ama mataan isaanii ogeessa akka nama godhu waan arganiif jedha. Isaaniin maqaa akka dhoofisu, isaaniin akka kabaju waan arganiif kutanii nyaatanii. Kanaaf biyyi lafaa jeeqama. Cubbuun sababii of tuulummaatiif, sababii Waaqayyoon dhaga'uu diduutiif dhufedha. Waaqayyoon dhaga'uu diduun maalirraa dhufa? An of nan danda'a, an jechuurraa kan ka'udha waan ta'eef. Namni tokko kana jedhe Ingiliffaan jechi cubbuu jedhu siin jechi jedhu SIN miti. Woordii cubbuu iseen gidduu jirtu sun kaaraakterittiin aayidha. Namni gaafa ana jedhutu kofa. Gaafa ana jedhutu Waaqayyo wajjin garaagara ba'a. Kanaaf addunyaarra wanti jiru amma bara keenyaa kanaatti wanti jiru namoota of tuultatatu diige biyya. Namoota of tuultataan biyyi bade. Du'i dhufe, cabi dhufe, harceensi dhufe, badiisi dhufe. Kanaaf Yoonaas maqaasaa waan barbaaduuf, ulfina isaa waan barbaaduuf yoon dhaqee eekkame deebi'ee waan itti raadamuuf sabichi namittiin hin sobdee anaaf iddoo naan kennan jedhee waan yaade. Lallabaa beekamaadha isin jedhe sila. Baay'ee lallabaa amma mootota uffata irraa baasisee daaraa keessa teessutti lallaba. Hamma namoota gurguddaa jiran hunda isaanii jilbeeffachiisu, minaan lagachiisutti lallabuu danda'a. Qaamta samiinarra lallabu dhaga'ama baay'ee. Kanaaf kufaatii yookaan badiisii bara Yoonaas dhufe bishaanni kun jeequmsi kun marga jalbaa kun yookaan markabi kun qabeenya jira jiru kan qisaasameef sababii of tuulummaa sababii maqaa eeggachuu Yoonaasiif jechuudha. Inni lammaffaa inni fayyadamaadha Yoonaas. Yoonaas fayyadamaadha. Maaliif amma markabi raafamu, amma bishaanni unkuramu, amma waan talle ta'u inni kutaa VIP keessa ciisa. Kanaaf waan tokko sitti dhaga'amu kisaaraan gaafa dhufu. Dogoggorreen lammaffaa maqaa eeggachuudha. Inni lammaffaa qisaasama dhufuuf isaan ilaallatu baay'ee fayyadaman. VIP keessa ciisa. Tarii yoo namni juusisaa dhuguu danda'a istirootti kaa'atee soofaarii fira ciisa yookaan yoo namni televezyiinii isaa ilaalaa. Enjoy godha inni. Fakkeenyaaf haaluma amma keessa jirru kana keessatti ituu namni du'u, ituu biyyi kassaruu, ituu lafti raafamtuu namooti biliyoonera ta'an jiru. Simmintooma biyyaa badee namooti biliyoonera ta'an jiru. Zayitiidhuma biyyaa baduu namni biliyoonera ta'u jiru. Sukkaara dhabee biyyi ijuun tokko immoo biliyoonera ta'a. Qisaasamni sun isaaf mijateera. Yoonaasiif ta'eera. Kanaaf namoota salfishii
selfishii dhaamtu biyyi baddee jiru. Yoonaas ofittoodha. Kana eessaa agarte jettanii yadattu erga lallabee raawwatee boo'ee gaaratti ol ba'ee taa'eetu dhaqee maal jedhee akkatti biyyattiin baddu ilaalaa jedheetu gaaratti ba'ee achii gadi biyyattii achi gadi ilaala. Nanawwee gadi ilaala. Itti lallabee sabicha akka jilbeenfate argee kan kufan arganiitu achi ba'ee raateetu kufaatii isaanii eega ture. Adoon gumnaantu Waaqayyo qobboo tokko biqilcheef. Qobbottiin biqiltee gaafa ol baatee jala taa'ee qabbaneeffate. Tole. Achi garuu sana midhumu dhimma isaan turre. Qobboo jala taa'ee ofiisaati. Gaafa qobbottiin immoo dhufee raammoon hiddummoo balaa buusaa isa china midhumuudhaaf ka'ummoo dhimma isaan turre. Selfish namoota ofittoodhaantu kufaatiin biyyatti dhufa. Ana godhaa ana beekaa ana danda'a ana tuga ana si malee nama baay'ee qaba Waaqayyo. Nu malee nama baay'ee qaba. Ana malee nama baay'ee jira. Waaqayyo nama ofittoo hin jaallatu. Kanaaf Yoonaas ofittoo ture. Qisaasama dhufu lafarratti dhufu warri fidan sababii maalii dhufa sababii tokko sababii ana mootiin dhufa sababii of tuulummaatiin dhufe. Fakkeenya fudhannee seexanaa kaanee qarasa darbatame Luusfertoo maqaan isaa darbatame isa kufee kaanee namoota lafarratti jeequmsa fidan jenosaayidii gaggeeffamu dhangala'ee dhiigaa caba lafee biyyaa biyya walitti bu'uun sababii of tuulummaatiin. Inni lammaffaa sababii ofittummaatiin. Yoonaas baay'ee ofittoo ture. Markaba raafame jechuudha keessaan hin rafa ture. Laphee dheeraa guddaa keessa rafa ture. Inni sadaffaan jaalala sabichaan qabu. Sabatti lallabee dhufeetu asii achi ilaaleetu gaafa isaan galagalan, gaafa isaan babbadan, gaafa isaan harca'anii kukkufan ilaaluudhaaf ta'a. Yeroo sana meeshaa jira ta'ee hin beeku. Waraabbachuudhaaf ta'a. Nanawweedhaa galagagaltu. Biyyaa manca'u enjoy itti gochuudhaaftu achi ba'ee gaaddisa jala taa'ee qobboo jala taa'ee. Har'a qobboo jala taa'anii qobboo dhaabbatanii kan nama fixan baay'ee jiru. Ofii isaaniitti gaaddisa taanaan waa'een namaa kan isaanii waa'een biyyaa kan dhimma isaanii. Murtoo dogoggoraatii fi bu'aa isaatii kan ilaalaa jirru. Yoonaas Waaqayyoof abboomuu didee qisaasama guddaa markabi suni meeshaa qaldiin baatu meeshaa baay'ee baata konteenara baay'ee baata. Kana baatee immoo isa keessaa namootaaf keessa biyyatti keessaa nuti keessa. Markabichi kan nama kan biraati. Konteenarichi kan nama kan biraati. Hojjetoonni baay'een achirra jiru. Namooti markaba sanaan waan markabi sun hojjetu jiraatan maatiin qe'een biyyi baay'ee jiru. Inni kun dhumti isaa miidhoo guree Yoonaas namni hin beekne sababii biyyi guutuu nama kan ungulaalamtuu fi balleessaa dogoggora namoota muraasaatiif kufaatii namoota muraasa anamoo namoota muraasaatiif salfishii namoota muraasaatiif kan biyyi hundumtuu haatiyyeessaa waan baay'ee nama gaddisiisu keessaa kutaa kanarraa arge keessaa namooti dubbii kaasan yeroo baay'ee du'an yeroo baay'ee miidhaman hin miidhsisu malee hin miidhu malee. Yoonaas waan tokko hin taane garuu qabeenyi baay'ee bishaatti namni qisaasan guddaan dhufe sababii isaati. Maqaa Gooftaa Yesuusiin namoota dhokotanii ofiituun waan tokko hin ta'e ofii VIP keessa ta'anii
Amma sa'atii kana saatalaayitiidhaan akka tattalan dhuma lama sababii ofii ta'an isaanii waaqayyo lafa kanarraa biyya kanarraa addunyaa kanarraa waaqayyo haa kaasu. Mbeeku atiyyeessa. Mbeettu atiyyeessa. Du'uusee duwwaa beekti. Canjalaa du'uu duwwaa beekti. Qisaasamuu duwwaa beekti. Qaala'insi jireenyaa tammaachuu duwwaa isaa beekti. Waaqayyo biyya kana addunyaa kanaa gargaara. Kanaaf furmaata maaltu ta'a? Murtoo dogoggoraatiin kufaatiin dhufe kanaaf, jeequmsa dhufe kanaaf, qisaasama dhufe kanaaf akka biyyaatti, akka waldaatti, akka maatiitti furmaata maaltu ta'a? Inni tokkoof tokkoo kan baay'ee na dhibe. Kutaa kanarraa argee kan baay'ee na dhibe. Walii wajjin haasa'u. Haleluuyaa. Maaloodha walii wajjin haasa'uudha. Ituu qodaa hunda isaa achi keessaa gadi guuraa jiru. Ajajaan markabichaa. Waan inni lafa VIP dhaqee hin beeku. VIP dhaqee mana isa keessa gaafa latti Yoonaas rafu. Maal akkamitti rafta jedhanii rafte? Akkamitti rafta? Eessaa dhufteeti? Wanti kun akkamitti hin tolfe? Akkamitti akkas ta'anii? Jedhee gaafannaan kana jedhe. An ibirichaa'e. An waa kanaaf lafa kana sa'uun waaqayyoon waaqeffadhaa. Gaafuma akka jedhutu sababiin isaa abbaan dhimmicha akkas ta'e bara. Maaliif akkas goote jedhanii raawwataniitu kutaa baay'ee na dhibu keessaa Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irra jira akka jedha. Galaanichis ittuma dabalee hunguramaa waan adeemeef isaan galaanichi nurraa akka gab jedhuuf attamsi goonuree jedhanii isa gaafatan. Attam goonuree jedhanii gaafatan. Jeequmsa jira. Markabi cabuu fi hunkurame bishaanichaa itti dabaleera. Garuu attam goonuree maal goonuree jedhanii hin mari'atanii. Kanaaf har'as biyyaa hawaasaa waan jeequmsa ka'e waan hunkuramaa yeroo fallisaa butteedhuma qabdee namas mukas baalas keessa buusuus hin taane teessee mari'achuu. Falli inni jalqabaaf inni dhuma mari'achuu. Mari'ataan gawwaan qaba. Gaafa mari'annu baay'ee jubba. Waan isin sababa kanattiin jedhaniif duwwaa. Namni sila ani birichaa ammaalichaa ankanaa anachi jedhe qomoo isaatiin dhaadatu mataan isaallee gaafa isaan ishi maal goonu jedhanii gaafatanii balleessaan isaa naanaan keessa buusaa. Gaafa mari'annu furmaata dhufa. Hin mari'atanii. Abbaan isaan barame Yoonaas akka inni bishaan keessa lixeen bishaanichi inni sila hunkurame markaba cabsee konteenara bishaanitti gad naqanii qisaasama sana fide gabbi jedhe. Kun ergaa biyya keenyaa ta'uu danda'a. Gab haa jedhuuf hunkuramni kun gaba jedhuuf teenyaa mari'atan. Jarri kun taa'anii mari'atan maal goonu jedhan. Sila abbaan isaan beekamu namni balleessaa balleessin beekamu gama ta'ee gamana ta'ee achi ta'ee isa bal'oota hin beekamu. Gaafa taa'an garuu Yoonaas inni sila an ibilicha Israa'el ani waaqaaf lafa waaqeffadhaa nambichaa ture gaafa taa'anii maal goonuree jedhan anatu jedhe laamoo deebi'e anatu waaqa didee deemaa jira. Raafamni kun qisaasamni kun hundi asaabii gootiif ta'e. Kanaaf anaan qabdanii bishaan keessa buuftan gabii argattu. Gabii guddaa ta'e gaafa mari'atan.
maatii baay'een sababii mareetiif kan inni jeeqamu. Waanuma xinnoo abbaan manaa haati manaa taa'anii ijoolleen maatii mareechuu jedhanii manni jeeqama. Salphaatti waan furamu dhimmi biyyaasa ta'uu, dhimmi waldaasa ta'uu, dhimmi mareera darbuun jiru. Yaadattuu gooftaan mataan isaa macaafa Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 1:8 irraa kottaa hin mari'annaa, kottaa dhugaa baafnaa. Waaqayyo mareetta mana. Waaqayyo nama tokkitti barbaadatu ta'e nama tokko duwwaa uumee dhiisa ture. Hundi keenya gatii barbaachifnuuftu Waaqayyo ni uume. So hojicha hojjechuudhaaf, gabiitti jiraachuudhaaf, gabiina ta'uudhaaf namni mari'achuu filannoo miti. Kan baay'ee na dhibe gara bal'ina namicha kanaa na dhibe. Kaapiteenii markaba kanaa na dhibe baay'ee garaa bal'aa akkasii lafanni fide. Itti gaafatama gatii markabichi cabeef qilleensan beektu raadaariin dubbifne jedhamee itti gaafatamuu danda'a. Itti dabala qabeenya namoota amma sanaa. Markabichi markaba nagadaatti meeshaa namootaa fe'ee deema. Ganaa tokkoon isaatti gaafata. Markabaan gaafata. Booti qabeenyaan gaafatu. Namichi kun bor hojii isaa irratti miidhaa qaba. Iddoo kaampaanii biraatti deemee jaramuuf illee siiviin isaa jalaa badaa jira. Kanuma hundumaa keessaa ituma bishaan sun miidhamu waan tallee baduu akka kana jedhe. Maal goonu ree jedhe. Maal goonuun dubbii fixa. Maree dubbii fixa. Walii wajjin jiraachuun obboloota maal gara nama caafi jedhu waliin mari'atu, waliin haasa'u, waliin injooyee godhu, waliin karoorsuu, waliin adeemu, waliin hojjetu. Malee namoota wal gaarreeffatan, muta wal dhiitan, isaan walii wajjin jiraachuudhaantu gaariidha jedhamti macaafi. Faarfannaa 139 lakkoofsa 13. Eebbillee akka jiru, lafa namni walii galu, lafa namni wal dhaga'u akka jiru. Kanaaf raafama jiruuf, raafama dogoggoraan, of tuulummaadhaan, selfishiidhaan, jibbaan dhufe kana balleessuudhaaf mari'achuudha. Gaafa mari'annu namni sila nuyi fagootti maqaa balleessinu gaafa walii wajjin teenyee fuulaaf fuula teenyee haasofnu walii galteetti dhufna jechuudha. Jetteen ta'u jechuudha. Itti kana balleessiteen kanan balleessee attam goonu maal goonu jedhameetu furmaatti dhufa jechuudha. Inni lammaffaa gabiin akka ta'uuf inni lammaffaa. Kun maal barbaada? Gad of deebisuu barbaada. Inni lammaffaa namni haafuu hidhee dhiisetu taa'ee mari'ata. Aadaa biyya keenyaa keessa tokko jira. Namooti gumaa ta'an wal lolan mataan isaaniillee namooti gumaa garee yookaan qoma tokko keessa garees tokko keessa maatii tokko keessa wal ajjeesan mataa isaaniillee waan isin dhibu hoolaa fayyaasee ituusee mar'attu garaasee keessa furaniitu keessaan harka wal qabu araaramuudhaaf gumaa naafuu nuyi firaa nuyi daarii waliitii nuyi waliif nutu wal awwaalaa, nutu wal bukkee dhaabataa, iddirii keessa tokko taanee jirra. Kana booddee dhiigichaafuu, kana booddee wal fuunaa, walitti heerumsiifna jedhaniitu hoolaa mar'attu keessa garaa keessaan harka wal qabataniitu walitti rarra'u. Gumaan sun ni nafa jechuudha. Dhiigi nafa jechuudha. Haala wal babachuu nafa jechuudha. Gaafa walitti adeeman. Kana kan godhu haafu jechuudha gadi of deebisuudha. Namichi inni mucaan jalaa du'e, firri keessaa du'e suni haafu jedhee dhufeetu isa ajjeese wajjin harka wal qabee araarama jechuudha. Gaafa gadi of deebisan. Kun vaaliyuun kun hawaasa keenya keessa jira. Vaaliyuun kun biyya kana keessa jira. Ituu kun jiru raafamuu
Itu cajee adeemee raafamee adeemee itu namichi kun falangaa banne itu Yoonaasiin butee keessa buusisaa sana furmaatiin dhufu ture. Waaqayyo akka namootii akka Yoonaas qalbii diratu barbaada akka Yoonaas abbaa dubbii ta'e akka baasu barbaada waan ta'eef Waaqayyo tarii furamuu dhiisuu danda'a. Markabi caccabee dhumuu danda'a namoota jiran dhumuu danda'u. Ammayyuu taa'amee hin mari'atamu taanaan wanti gara gaariitti adeemu jiru. Har'a lafti nuyi jirru lafa waggaa 5 yookaan 10 irraa jiru miti. Qisaasamaan dhufnee as geenye. Hammi ta'e amma kun markabicha irratti hafeera. Qabeenya amma ta'e hafeera. Mootorii markabichaa ammaaf fayyaadha. Markabichi deemee ammas hojjechuu danda'a. Garuu itti ufataanaan markabicha qabuu danda'a. Itti ufataanaan lubbuun hawaasa ammas baduu danda'a. Ikoonomiin gadi bu'uu danda'a. Amma markabichi sanni baatootu irraa harca'ee galaanatti gatame. Isa lammaffaa immoo markabichumti mataansaa daakamuu danda'a jechuudha. Ammaaf nama laficharra jiru caccabe jechuudha. Nama laficharra jiru ikoonomii laficharra jirutu miidhame. Siyaasa laficharraatu hawaasa laficharraatu miidhame. Ittuma ufataanaan immoo bormoo laficha caccabuu danda'a. Kanaaf teenyee mari'achuun filannoo miti. Furmaata waan ta'eef macaafa. Kottaa hin mari'annaa jedhe kutaan sila dubbise haasa'e. Isaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kottaa hin mari'annaa ana ta'e yoo balleessaan ana ta'e hin baafna. Cubbuun keessan akka dhiigaa yoo deemate garuu akka jilbii adeesin godhaa garuu habaafna. Teenyee mari'annee habaafna waaqayyo namaa wajjin hin taa'ee haasa'u barbaada. Akkamitti namni walii wajjin haasa'u? Biichoo biyya kiristaanotaati. Biichoo biyya amantiiti. Musliima ta'u kiristaana ta'u biyya amantii tooti. Maaliif taa'ee hin furatu namni? Kutaa kanarraa kana jedha. Inni sadaffaan furmaataaf raafamsaaf dhufe kana furuudhaaf tokkoffaan waliin mari'achuudha. Lammaffaan gad of deebisuudha. Sadaffaan fi inni dhumaa jaalala jechuudha. Wal jaallachuu jechuudha. Wal jaallachuudhaafan ati ana fakkaachuu hin qabdu dirqama miti. Afaan koo dubbachuu dirqama miti. Afaan kootuun dubbadhu afaan keetu dubbattu. Aadaa kootuun jiraadhu aadaa keetu jiraattu wal jaallachuu dandeenya. Wanti nuyi wal nu jaallachiisu koorii baay'een common denominator baay'een jiru. Lafa tokkorra jirra. Biyya tokko keessa jiraanna. Qabeenya waloo qabna. Waan hundumaa waliin jiraanna. Baajetii keenya tokko. Waan garagaraati tokko ta'uu dandeenya. Kanaaf tokko ta'uuf wal jaallachuu fi hundi keenya cafallaqamuutu nurra jiraan sirrii miti. Ana ta'es jaallachuu danda'a. Ati of taatee na jaallachuu dandeessa. Rakkinni Yoonaas inni guddaan hin jaallatu Nanawwee. Kanaaf taa'ee du'a see hawwa. Diigamsa see hawwa. Ofii gaaddisa qobboo jala taa'e. Sinin dhibu qobboo dhaabee qobboo amma raammoon tokko dhuftee ciniintee balleessitu of eeggataa. Iseedhaaf gaddaa Waaqayyo maaliif gaddite amma jedhutti amma du'aattuu nan gadda jedhee qobboo tokkoof nama iyyuu nama 120 horii baay'een keessa jirtuuf garuu hin gaddu ture. Abadanii jedhee taa'ee ilaala. Maal garagaruu isaan jalqabne jedhee taa'ee ilaala. Jaalalarraa yoo ka'e malee. Kanaaf du'i wal jeequu wal arrabsuu wal irratti ka'uun kan inni baay'ate sababii jibbaatiif. Madu'i bakka normaalii ta'e. Moggaa waggaatti biqila dhaabnaa nama garuu hin buqqaafu. Biyya guutummaa addunyaa guutummaa keessa namni du'uun baay'ee salphateera. Namni du'uun baay'ee salphateera. Akka namaa garuu addunyaa kanarraa
namni ulfina qabu Waaqa biratti nama duratti eewun duratti kan ulfina qabu hin jiru. Nama ulfina qabu ta'uusaa maaliin barraa? Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa kenneef namaaf. Uumamaniiru nama dura, isaaniif garuu ilma isaanii ergine. Wanti baay'een mimmi'aan kan biyya kana keessa addunyaa kanarraa diyaamendiidhaan bitamaniiru. Qarshii guddaadhaan, doolaariidhaan, yuuroodhaan, paawundiidhaan bitamaniiru. Kan akka namaa eega Yesuusiin bitame garuu jiru. Namni baay'ee ulfina qabeessa. Sababii jibbaatiif garuu namni hamma fuubaa ga'uu dadhaba. Hamma baalaa ga'uu dadhaba. Namni biyya tokko hawaasa tokko keessatu jiru nagaa hin buufne, taa'ee hin mari'anne, sababii raafamaa ta'uu ulaagaa kamiin fudhataman qabu. Nagaa buusuun hin danda'amu. Si hin danda'amne taanaan ilaam kana yaade nagaan barbaada. Sababii kanaaf immoo nagaa hin dhufu. Koo soo maal godhu? An ammaa ka'ee riizaa hin godhee. An ammaa ka'ee laanaa beekaa jedhamuutu irra jira. Malee yaada mataa keenya selfishnessii keenyaaf, maqaa keenyaaf, bu'aa keenyaaf, konfirtii keenyaaf biyya hamma camaa itti fufuun hin danda'amu. Waaqayyo hubannaa nuuf kenna. Baay'ee lallabuu Yoonaas, jilbeenfachiisuu Yoonaas mootota, beektota hamma mana mootummaatti raasii lallabisaa jilbeenfachiisaa Yoonaasiin hin gammachiifne. Maqaa isaa dhokota waan ta'e. Inni guyyaa 3 guutuu keessa deemee lallabe hin galagalteedhe. Waaqayyo immoo waan oolcheef inni hin dhaamu maqaa, inni hin beekamu Yoonaas. Sababii kanaaf biyya hawaasa baddu taa'ee ilaaluudhaaf gaaratti ol ba'e Waaqa ol dhufee kan jedhu. Waan tokkoon isinitti himaa. Biyyaaf namni si kan wadhiisu, beektonnis kan wadhiisan, qaamni kan biraas kan wadhiisu. Waaqayyo garuu biyyicha hin dhiisu. Yoonaasin dhiisee du'a see barbaade. Waaqayyo garuu ati qobboraa of eeggattaa, an garuu saba kanaaf of hin eeggadhaa. Qobboo keessi mararisiin biqila ansii dhaabee borbaduutu si marare. Ulfina, taayitaa, silxaana, birrii, qarshii, jireenya, simboo ulfina har'a bahee borbaduuf gammaddee ati. An garuu saba 120 biyya Nanawwee keessa jiran horii saawwa garatti godhan hin beeknee fi an of hin eeggadha. Kanaaf Waaqayyo nuuf hin eeggata. Yoo namni nu eeggatu dhibe, yoo namni nagaa buusee goolii kana hamma cama kanaa tasgabbeessu dhibe, Waaqayyo isatti darba. Gaafatti darbu garuu akka ammaa kana ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo sadha keenya nuuf eebbisu. Lafa jirrutti namoota maal goona? Kambanii keessa jiru keessatti, maatii keessa jiru keessatti, qe'ee keessa jiru keessatti, waldaa keessa jiru, biyya keessa jiru keessatti maal goona? Kun sagalee Waaqayyooti. Yoonaas isa abbaa dubbiitu gaafate miti. Isa qabeenyaansa jalaa miidhamutu gaafate. Isa itti gaafatamummaa qabutu gaafate. Maal goona? Attam goonu? Dubbiin takkam goonaayyuu lafti inni qabu murteessa. Asirraa itti gaafatamaa kaapiteenii markabichaa biraa ka'e maal goonu
safara keessaa ka'een ta'u. Nama hin beekamne biraa, nama humna hin qabne biraa yoo ka'een ta'u. Isa humna hin qaba jedhu biraa yoo ka'e ta'a. Isatu abbaa furmaataati. Ila iddooma tokko gatii ka'eef. Namni tokko gatii dubbatee fi maala goonuu yoo jedheen ta'u. Maala goonuu mataasaa lafa ka'uu qaba. Asirraa eessaa ka'ee isa warra doonii sanaa hoogganan biraa ka'e. Warra achirraa hojjetan biraa ka'e. Kanaaf iddoo hundumaa wal ga'e. Kanaaf Yoonaas jilbeenfate. Kanaaf fallisaa argame. Kanaaf lafaa yoo godaa ka'e hin ta'u. Iddooma tokko fiidhii tokko kanaan hin ta'u. Abbaa biyya yoo ta'e isa biyyicha hoogganu biraa qaba. Waldaa yoo ta'e isa waldaa hoogganu biraa qaba. Maatii yoo ta'e isa maatii hoogganu biraa qaba. Gaafa sanatu maal goonaa? Gadi bu'ee dhufee, gad of deebisee, jaallatee gaafa godhatu furmaata dhufa. Achi booddee itti fufee, Nanawween itti fufte, markabis itti fufe. Biyyi keenya eebbisaa, milkaa'inni isaa, kakuun nuu galame, yaadi Waaqayyoo jiru ta'uu maal goona jennee dhimma keenyaa furannu. Gad of adeebifnu, wala jaallannu. Kun furmaata. Eenyuyyuu jaallataa hin ajjeesu. Macaafni gaafa dubbatu namni nama jibbe ajjeesaadha jedha. Jammara ituun ajjeesin dura nama ajjeesne sana jibbineerra jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun ituma practically wanticha hin raawwatin erga jibbine wanti taanee ta'uu beekaman. Kanaaf namni jibbee ajjeesaadha. Jaallannee miti kan wal fixaaru, wal jibbinee wal fixaaru. Kun jala muramee beekamu ture. Gatii wal jibbinee wal nyaanna. Kun immoo eessaan hongo macaafni maal jedhaa? Ituu wal cucuffattanii akka wal finne. Wal eeggadhaa. Cucuffannaan ni numa fixa waan ta'eef. Maayyoon cuffataa irraa jennee isa cuffanne irraa deebinee maal gochaa jira inni yaaduun murteessaadha. Biyyi lafaa bara baay'eedhaan biratti hin jalqabne biyyi lafaa kun. Namooti amma deemanii dhufan kana gatii baay'ee walii galaniif osoo hin taane gatii baay'ee tokko ta'aniif osoo hin taane gatii walii galaniif as ga'a. Gatii walii danda'aniif toleransiin gatii jiruuf as ga'a. Kanaaf toleransiin dhumeenyaan biyyaaf balaadhaa, dhalootaaf balaadhaa, hawaasaaf balaadhaa. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waan goonu hundumaa ulfina Waaqayyootiif haa goonu. Shalom.